السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتك يا جالتهم في كبجم وكم جرتم فاكيسني على مني سأنا من نجاس نجتة وروني أمانتي مسلم أبدن هندي كيسانو يجو إيد مبارك سنين جدت جرا بقى جلبلتي أيان عرفات نسين جاي سين مرة كيسانيو بقى وجمان التين وجاي سنين جتة وروني أمانتي براك أباتي اللي بقى نجان نيدني سنين جدا هندي كيسانو وردفتك يا إتيان سوني موتو هران تنا مالك أبدا في سنين جدا wanti an qabadee dhufe qophii ayyaana Arafaatii fi maal akka godhaa jiru argaa jirtanii akkuma argaa jirtan kana egaa biyya keenya keessatti ayyaanni wayyoo dhufe kennettoo akka waan baratamaadha jechuudha. Wanni fedhe yoo jiraate kennettoo yoo mana jiraatin ayyaana namatti fakkaatu dhugaa dubbachuuf akkuma argitan kana kunoo garbuun keessaa guuramee qulqullaa'ee jira. Garbuun maashaallah hedduu takka bareeda kennettoo akka unu gura nama nyaata dhugaa dubbachuuf egaa kanatti keessaa guureen booda egaa kennettoni agoofna waan garagaraa kukisii garagaraa waa hedduutu jira. Viidiyoo kana keessatti daqiiqaalee dhiqqoo isin dheeratu mala dhiifame isiniin jedha. Biyya keenya keessa egaa ayyaanni yeroo dhufu waa hedduutu hojjetamaa akkuma beektan marti keessaniyyuu. Kanaaf osoo nifatiin viidiyoo kana hanga dhumaatti na waliin tura ilaalaa isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya marti keessanuu akkuma ilaaltanii like godhaa. Wal jabeessuun aadaa keenya haa ta'u. Wanti namarraa hir'atu hin jiru. Like gootee fi ilaalteef wanti takka wanti namarraa hir'atu hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een ilaalanii ba'anii garuu like godhuun asumaan immoo namoonni baay'een subscribe like illee kan godhuu hin dandeenyeef yoo akkaawuntii Google yoo banatiin nama yoo hin goonallee jettan isin hin godhu jechuudha. Sanis fees ta'uu ni mala garuu namni baay'een ilaalee like hin liqqaadha. Akkana hundaafuu namni ilaaltanii like godhuu dandeettan like godhaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana kennettoo akaawuu jalqabeetiin jira. Egaa agadumatti turtiin keessan waliin haa ta'uu yaada keessan barreessaa qeeqaloo qabaattan barreessaa isiniin jedha. Ayyaanni maal fakkaata inni iiduuf egaa qophiiwwan garagaraatu jira. Uffata bittu jira, meeshaa garagaraa mana keessanii babbareechuu jira. Akkas isiniin jedha. Akka isinii yoo ni beektanii namoonni biyya namaa jirtanis yaa'u biyya namaati malee mana namaati malee hojiin hin dhabamu. Akkamitti dabarsaa jirtan qophii maal fakkaata isiniin jedha. Isin bira na bira bareeda. Akkuma argitan kana kennettoo waan garagaraa hojii garagaraa jechuudha. Hadda egaa wanni hojjetamu wanni baay'een hin jiru. Kennettoo maafi waan akka kuusii saniin malee boru jechuudha. Hojiin kun akkuma isin beektanii ayyaanni harbaadha jedhamaa jira waan ta'eefu. Kanaafuu har'aan tana'anii kennettoon akka waan akka kuusii hojjedhaa waan akkas akkasiiti waan kanarraa hafee boru jechuudha kan dalagamu inshallah rabbi nagaa nu haa bulchu akkan isiniin jedha. Kanaafuu hojiin wal jalaa fakkeenyaaf kennettoon adaamaa dhugaa dubbachuudhaaf borullee osoo kaa'ee bariisatti hin danfa jechuudha. Garuu hojii wal jalaa dafee namni birallee waan bira hin jirreef kana gargaaru of jalaa fixuuf kennettoo fi waan garagaraa hadda hojjedha. Borummootu waan akka biddeenaa fi daabboo qofa saniin booda qulqullina manaa meeshaa waan garagarii jechuudha. Boru ofirraa dhisuuf har'aan tana waan tokko ofirraa hojjedha. Kennettoo akkuma argitan kana akaawutti jira. Ni mul'ata jedhee yaada kuno kenneen tokko yoo guddate kiiloo takkaa fi walakkaa akkasin ta'a. Baay'isuun hin fayyadu. Egas booda bishaan keessatti qopheeffadhaa keessaa kaa'u. Egaa namoonni baay'een karaalee garagaraatiin kennettoo kan hojjetanii namoonni tokko jiisanii bulchanii akkasuma keessaa deemanii kan fayyadaman ni jiranii. Namoonni tokko ni danfisanii karaalee hedduun jechuudha. Anti kiyya dalaguuf nutti agarsiisu jira. Antasuma ka jiisanii bulchanii akkasuma dhugan sun uumamaa natti hin jedhudha malee hin qabu. Egaa kaaniin booda bishaan qorratti akkana fayyadamanii jechuudha kan fayyadamutti yoo san dhalli isaa hedduu tarkaanee ta'ee itti jira. Akkasii garuu namni hunduu akkuma barbaaduu fi akkuma tolitti hojjetaa waan malati jechuudha. Amma sana hojjechuu barbaade kan karaa garaagaraatiin hojjechuu danda'a. Rakkoo hin qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa ayyaana kanarratti daawwannaa garagaraa qabaachuun mala hojii mana keessaa yeroo tokko isin hojjennu fa'a. Sa'aatii wanni nutti dhiyaatu danda'a. Sa'aatiin salaataa nu darbuu danda'a jechuudha. Ta'uu qabu akkasii yeroo dafnee hojjetanneen sa'aatii gara mana gara salaataa dirree salaataa deemnu daddafnee dhaqqabachuu qabna jechuudha. Haala kanaan goonee bishaan qorratti keessaa haraadhaani irraa haraadhaa akkuma argaa jirtan kanatti bishaan qorratti akkanatti yoo haala qorratti hartan hedduu akkatti ba'a jechuudha. Dhamni isaa haala bareedaa ta'een itti ba'a akkuma argaa jirtan kana. Kanaafuu haala kanaan gootanii fayyadamuu yookaan immoo
hojjechuu dandeessanii. Gariitiin namoota akkasumatti bishaan akkanatti akaayee namni jiran akaayanii akkasuma bishaan qorratti naqanii dhiisanii ganama dhanbeebanii akkasuma uumamatti godhanii fayyadamanii garuu akka abbatti toletti jechuudha akka abbaan jaalatetti kana isiniin jala hordoftoota kiyya. Egaa akkana godheen booda ka hafsisan illee itti akaayaa yeroo takka tuni akaayaa ture garuu hin guddatinaa jedheeti akaayillee xiqqoo wayiitii harkaa qabu saniif diqqeesse malee yeroo takka baasaa takka tuni dhumata ture. Haala kanaan egaa godheen booda isallee ni akaayaa jechuudha. Kennettoo eegoo jedhee geesseen booda gara kuukisitti dabaraa kuukisiin irraan immoo gara hojii biraatti dabara. Akkan isiniin jedha isinoo maalitti jirtan maal dalaguutti jirtanii qophiin maal fakkaataa isin jedha hordoftoota kiyya. Haaluma kanaan godhee kaanillee akaayee geessee eegas booda gara hojiitti aanutti dabarra. Kan ammoo tu ejersa itti ulaa bakka wanni jedhu hedusanitti waan itti dalaguu hedusanitti ejersa ula jechuudha. Ejersa akkuma argaa jirtan kun ejersa kan itti uluu qaba. Fooliin isaa hedduu akkanatti tola. Gua dubbachuuf ejersa baay'ee takka jaaladhaan yeroo buna danfisuus yeroo garaagara buna illee danfisuu baadhee mana keessa naarsinatti hin tolu wallaahi baradheera waan ta'eef haala kanaan godhee isallee irraa hara sirriitti illee gubachuu hin qabu sirriitti illee dheedhisuu hin qabu jechuudha. Dhuma balleessatti irraa har'aanuma kanaani isinitti mul'ata jedhetti yaada saniin gara kaanii ni danfistanii yeroo akkanatti waan akkana danfistanii waxii garaagaraa yeroo wajjaftanii maal gootan isin fakkaatee akka biradistiin keessan isin jalaa hin gurraachanne biradistii keessan eeloo qabaattan yookaan eeloo ni jiraatan sibiila eeloo qabaattanidha. Akkasuma amala saniin fayyadama isin jedha amala saniin fayyadama kunoo ka'ulee kan itti qadaadaa yeroo isaa ga'utti aarratti keessaan baane akkuma argitan kanatti saniin gara kaan akaayee geesse kana ni danfisa jechuudha. Suuta ibidduma tasgabbaa irratti suuta akka dhamni itti ba'uu fi itti naqee ibiddi kun tasgabbaadha baay'ee jalaan baa'anne saniin booda suuta jedhee inni aga danfuu an hojii kiyya biraa hojjetadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti naqee jira. Haga inni naa danfuu an immoo hojii biraa hojjetadha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Qophiin nu bira kana fakkaataa egaa biyya keessa wanti hojjetamu hedduudha. Haala kanaan eegas fuulatti qadaannee gara hojii biraa deemna. Turtiin keessan ammallee hagarmaatti na waliin haa ta'u laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanillee barreessaa isiniin jedha. Akkuma argitan kanatti kunoo kan itti tokkodillee qopheeffadhee jira inni asii danfuutti jira. Akkuma argaa jirtan kana danfee jira haala bareedaa ta'een suuta tasgabbiidhaan danfee yoo akkanatti danfee dhamni isaa hedduu itti ba'a jechuudha haala bareedaa ta'een. Kunoo akkuma argitan kana hedduu namatti tolaa. Dhama hedduu takka itti ba'ee jira akkuma argitan jedheetiin yaada. Ibidda lashiitti irratti suuta jedhee danfe jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kanatti danfeen booda kana keessaa garagalchee yeroo lammataatiif illee itti deebisee akkana danfisee saniin booda gahaadha jechuudha. Yoo akkasillee godhuu baattan yeroo tokko biradistii guddatte yoo danfistan yeroo takkamaanillee fixuu dandeessan jechuudha. Raawwatuu dandeessanii. Biradistiin kee jiddu galeessa waan ta'eef kana keessaa dhimbibee ka'ee kan lammataa itti deebisee isallee dhimbibee bakka saniin booda gahaadha jechuudha. Nagaha akka itti ba'e isinitti mul'isa. Inni yoo nama ol fuudhu gara jalaatti ilaala akka itti ba'uu isaa jechuudha. Wanni bishaan isaa kana laala dhama isaa jechuudha. Argitanii hedduu takka itti ba'ee furdaa isaati jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana haala bareedaa ta'een itti ba'a yookaan kennettoon jedhu jechuudha. Haala kana dhamni isaa kun yoo ittiin ba'een maashaallah hedduu furdaadha. Haala kanaan gooneetiniin egaa adaamaa keessanii waan ta'eef anoonni biraa homaa ittiin godhu hadha boru itti godha jechuudha. Wayyaanni boru jedhan itti godha. Amma loomillee isinumatti agarsiisuuf malee ittiin godhu kana ni dhimbiibna jechuudha. Kana akkuma argitan kana ni dhimbiiba. Maashaallah agartanii ani isaa akka ture kana dhimbiibee jedheen booda laastikii keessan jalqaba irratti bishaan qorraa xiqqoo xiqqaa jala isaa isinitti mura gadhe dura. Bishaan danfaa waan ta'eef jala bishaan qorraa jala qicuu qabdan xiqqoo garuu laastikiin kun furdaadha waan ta'u qaqqalamiin keessaa onni jedhesanii haala kanaan dhimbiibadhee raawwadhee jedheen booda maal godha qarafa danfistanii itti gootan kennitu yeroo mara yeroo gootan qarafa akkanuma keessa buusa osoo hin ta'in yoo barbaachisa ta'e tumtanii bulleessitanii akkuma shaayiitti kenneettumaan danfistanii egas foolitti naqatan haala bareedaa ta'een foolii bareedaa ta'e nuuf kenna qaanaa yookaan immoo dhame isallee ni bareecha jechuudha hedduu takka mi'eessa. Kanaaf qarafa yookaan qimamii shaayiitiif qimamii bunaa walitti dabaltanii
kenneettuma kana wayitti qicattanii kunoo qimamii shaayii bunaa kan itti gootanii danfistanii san booda kenneettuu keessanii naqattan. Loomii isinitti agarsiisu malee anamma ittiin godhu. Loomii yoo itti gootanii gaafa borumtaa jedhu san galgala itti gootanii jechuudha. An keessattuu adaamaa waan ta'eef edda fo'aanii danfa akkanattu loomii ittiin godhu guyyaa san itti godha malee guyyaa bariisaa itti godha. Amma akkuma argitan kana kenneettuu sahaana kanatti qicadhee jira. Egas booda qimamii kana itti naqa san booda ni danfisa. Eega danfiseen booda isatti naqa jechuudha. Asumaan immoo namoonni kenneettuu yeroo baay'ee sukkaara danfistanii itti naqxan akka biraan nama harkaataa akkasiin godhina sukkaara danfistanii itti naquu qabdan sukkaara akkanuma itti naquu qabdan soomaan godhin jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana eega danfeen booda kunoo qorree haa qorru dhiquu nama guba. Danfee eega qorreen booda kuni haala kanaan sukkaara kiyya itti godhadha. Sukkaara asitti godha. Kallattii maal asitti godha. Sukkaara illee guutumaa guututti ittiin godhu. Fakkeenyaaf kiiloo tokko itti godhu yoo yaade gimmaasha itti godhaadha jechuudha. Ka hafe loomii wajjin gaafa borumtaa itti godha. Egas booda kanatti naqaa. Saniin booda diqqoo waliin ga'ee itti qadaadee qofa dubbiin kenneettoo asitti geeffamee jira. Egaa hojii kaawwantu naafa malee dubbiin kenneettoo ofirraa raawwadhee jira jechuudha. Egaa hojiin kun akkuma dura isiniin jedhe waan boru hojjetamu malee waan hadha hojjetamu miti waan akka daabboo biddeena waan akkas akkasiisan boru malee hadha wanti hojjetamu hin jiru. Waan nan kenneettoo kuukisii akkasumallee yoo lixii garaagaraa bukeessan malee jechuudha. Akkan isiniin jedha hordoftoota kiyya itti aansee ka kenneettoo achitti raawwadhee ammoo kuukisii hojjanna. Haga dhuma viidiyoo kanatti ammallee na waliin turuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u ittiin bu'aaraa bashannanaa isiniin dabbarinii yaada keessan barreessaa gaafillee yoo qabaattan barreeffadhaa isiniin jedha dabbaramuu qabdanii. Akkuma argitan kanatti meeshaalee na barbaachisan kan hunda isaatu qopheeffadhee kuukisii hojjetuuf zayitii, aannan, daakuu, hanqaaquu, sukkaara. Egaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Akka isinitti mul'atuuf jedhee akka dansatti isin dhiyeessee mul'isaa jira. Akkuma argaa jirtan kanatti hani ufii kiyya kana caalallee wantoota biraa vaaneellaa garaagaraa itti godhatu dandeettanii. Ani garuu ittiin godhu ani wantoota amma asitti qopheeffadhe kanaan fayyadamee dalaga jechuudha. Kuukisii hedduu namatti tolu. Itti deebi'ee mootu yeroo baay'ee kuukisii yeroo hojjennu hanqaaquu dhugaa hedduu akka nama saalfachiisa yeroo baay'ee na mudata wanti kuni mana namaatitti hanqaaquu akkanatti wanni hin daaka. Hanqaaquun keessaa boora qaba kuukisii gizee nyaatan jechuudha. Nama saalfachiisa kuni akkas akkasiin jalaan taane wayitti daakadha. Yoo sirriitti yeroo qabatanii dhooftanii rakkoon qabu. Yoo garuu akkas yeroo qabaatin nama yeroo qabu waan ta'eef walitti naqee maashinii kanaan dhaa jechuudha. Maashinii juusii kanaan zayitillee waan hundaa achitti daaka. Paawudarillee hattaa jechuudha. Paawudarii, sukkaar, zayitii, hanqaaquu kana hundaa bakka takka godhee waan silaa kuukisii kanaan miciquu jedhu hundaa itti godhee saniin booda rukutee dhufa jechuudha maashiniin. Yoo san ta'an takka keessatti nafu yookaan immoo hanqaaquun daftee keessa namoonni jettu kun haala sooftii ta'een sirrii wal fudhatee jira yookaan immoo laafaa ta'ee jechuudha. Kan amma harcee keessanii micittanii kuukisii ajaa'ibaa keessan hojjetatan jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee hanqaaquu warroon akkasii dalagdan hanqaaquu waan dafee hin kuramneef harkaan boora qabaate jechuudha. Amma akkuma argartan kana waan laafa tokko uummata akka wanti keessaa addatti bahu hin jiru jechuudha. Haala kanaan gootanii harcee keessanitti sukkuumatanii isiniin booda kuukisii bareeda isaa hojjettanii. Egaa kuukisii hojjetuuf dhugaa isiniin jedha zayitiin guddiidha. Garuu ijoolleen akka wanni hin jenne baratan waan ta'eef akka manaan dhabne kan jedhu diqqishuma isii godha jechuudha isaanumaaf jecha. Maaliif dura barsiiseera waan ta'eef ni barbaaddi maamaan. Kanaaf ammaan tana akkanatti sukkuumtan. Inni hubattan jedhee yaada daqiiqaa isinirraa gabaabsa jedhee akkana ariifachiisaa jira. Maaliif akka hin ifannellee viidiyoo jal'isanii yoo dheeressanii waraabanii wanni hin qabu viidiyoon jechuudha. Lazzaa yookaan immoo wanni hin qabu akka namni agadhuma ilaalu hin ta'u jechuudha. Namni fatee irraa baya. Kanaaf haala kanaanii isin ariifachiisaa jira jechuudha. Isin hin bahina. Warra gammalaalaa jirtan hin bahina. Agadhumaatti turaan mallee isin hin jedha. Egas booda harcee akkanatti rafi. Paatiraan kiyya daabboollee ta'ee kuukisillee gizee godhu zayitii jala dibee dhiqqoo akkana harcee warra firfisee malee hin baasu. Dhiqqoo ni qaba jechuudha. Haala kanaa yoo godhe immoo tu'aa takka hin qabu. Kunoo ka ittiin boca ittiin baasu kunooti. Haaluma argitan kanaan amma haala kanaan hundisaatu lixiin akkuma argaa jirtan tana baay'ee dhiqqoodha. Akkuma dura isin ibsuuf yaalatti haa ta'u ni gahaa jechuudha. Mana dhabamuu irra jedhudha. Kanaaf gahaadha. Haala kanaan godhee hundumaayyuu waliin gahaa boca garaagaraa sanitti jijjiiruudhaani. Saniin gara kaanii kennetti hojjetamee geeffamee jira. Kuukisii hojjetameera maaltu na hafa amma. Biddeenaa fi daabboo san immoo inshaallah warru kan hojjedhu. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana haala kanaan goonee egas booda
gara hojiitti anutti deemna jechuudha. Isin immoo agarumatti tura. Gaafii barbaadan gaafadhaa, like godhaa, share godhaa isiniin jedha. Wanna biyya keessaa maal barbaadanii odeeffannoo maaliif barbaadanii isiniin jedha mara keessaniinu. Egaa qulqullina sagaleetiif immoo dhiifama qufaadha. Qufaan dhugaa takka yeroo baay'ee natti deddeebi'a. Akkuma argitan kana kan hundaa haaluma argitan kanaan godhee waliin gahaa jechuudha. Kukisii hedduu takka bareedaa ta'ee yeroo nyaatanii afaanitti hedduu takka bakka akkam isin jedhu ni beektan jedhee yaada. Hedduu takka namatti tola yeroo nyaatan iyyuu. Haala kanaan goonee mana keenya keessatti guyyaa ayyaana sammaatillee yoo zayyaran achi yoo deebisaa mana ofiitti ijoollee ofii wajjin haala bareedaa ta'een maatii wajjin dabarsuun bareedaa isin ja'a. Akkuma argitan kanatti hundaa godhee waliin ga'ee jira. Ni mul'ata jedheeti yaada lixillee xiqqoo takka to'afe yeroo mala qofa jechuudha kana deebisu. Ka tokko fatanii fi tunillee yeroo takkan taati bakka hedduu xiqqaadha. Haala kanaan eega godheen booda eelee keessa kaayetiin dhufaan gadhumatti tura ammallee isiniin jedha. Akkuma argitan kanatti kunoo kan ittiin baasullee kunoo as jira. Warroonni meeshaa kana yeroo ayyaana soomeekkaati hojjedhee na gaafatte dhiifama isin jedhaadha yookaan argatte ta'e obboleettiyya eessatti gurguramaa wanni kunnaan jette mana meeshaa kamittuu ni argama jechuudha. Ka kukisii yoo jetteeni namoonni keenya baay'een ka kukisii yoo jedhaniin ka kunoo kukisii lixii ittiin godhan san isa jedhaniitiin kana jedhaniin gaafatan. Isa jedhaniin isa yoo ta'uu baate isa jechuudha. Isaan innillee ni jira kunis ni jira mana meeshaa kamuu jechuudha. Boca buskuutii yoo jetteen namni kamuu mana meeshaatiin dhabdu siin jedha. Haala kanaan kunoo bilchaatee jira. Yeroo tokkoffaa haala bareedaa ta'een bilchaatee jira jalaa kubballeeni. Akka argitanii inni argitan jedhee abdadha. Isinitti mul'ateedha yaada alarratti hojjedhe baranda irratti waan ta'eef garuu ni mul'ata sirri mul'ata. Haala kanaan godheera ka tokkoffaa ka lammaffallee akkasuma itti deebisa. Baay'ee takka bareedaadha. Ijoolleen garuu osoo ayyaanni hin ga'in fixuun ooltu. Yeroo baay'ee isii kana yeroo hojjete ayyaana hojjete gaafa ayyaana gaafa laalu walakkaan dhumate. San namni ijoollee qabu ni beeka. Haa ta'uuti. Namni kamuu ka godhuuf anillee ka godhuuf ijoollee maafi garuu isaan yeroo takkatti fixanii uummatti onneen jedhu jechuudha. Mi'aa isaa qofa argan waan ta'eef haala bareedaa ta'e kanaan kun godhee jira. Hedduu takka namatti tola wallahi hedduu takka mi'aalleedha. Waan kana yeroo gootan namni sukkaara hin jaallanne immoo sukkaara malallee godhatuu dandeessanii. Yoo akkanatti addaan cabsitan ni beessa hedduu takka bareedaa akka ta'e. Kun kash jedha jechuudha. Keessaa baay'ee namatti tola. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada egaa hordoftoota kiyyaa kun kana fakkaata jechuudha. Haala dansaa ta'een bilchaate wanni isallee bareedaadha. Halluun isallee wanni garagaraa ittiin goone halluu garagaraa ittiin goone normaali maa hojjedhe naachiraali maa hojjedhe halluu biraa ittiin daballe jechuudha. Kaazurii yookaan immoo lammaffaa sanillee lixii afisa kun as keessatti godhee ture. Akka kun bilchaatu jedhee as keessa godhee ture. Kaan bilchaatee waan irraa baasee jiruuf amma isallee garana dabarsuudhaan isallee godha jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana garana dabarsee kunoo eelirratti zayitii harceetiin goone kan lammataa kanarratti zayitii mitti godhe zayitii mitti dibe saniin booda isallee ni bilcheessina jechuudha. Haala salphaa ta'een mana keenya keessatti kukisii ashagame san biturra ofii keenya gooneetiin yeroo takka yeroo ayyaana qofallee miti yeroo barbaannetti olkaane haala salphaa ta'e waan muraasa walitti goggoonee dalagatuu dandeenya. Ijoollee teenyaaf ofii keenyaaf illee waa nu didaa miti. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa haala kanaan godhee kun waliin ga'eera akka duraa kunuuti. Kunoo kanallee bilcheessee jira. Akkuma argaa jirtan kan lammataa kanas bilchaatee haala argitan kanaan irraa guuramee jira isiniin jedha irraa ba'ee jira. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa gara dhumatti dhiyaataa jira. Egaa hordoftoota kiyyaa nagaa osoo isinitti naamin dura warroonni egaa hanga ammaa chaanala kiyyaa faarawwataa ta'anii jiraattan subscribe gochuudhaan maatii simboo akka taatan kabajan isin gaafadha. Warroonni immoo durarraa maatii kiyya taatan baga nagaan eeddan isiniin jedha. Yaada naa barreessitaniif akkasumas waan na jajjabeessitaniif hedduu takka galatooma ulfaadhaanaaf jiraadha isiniin jedha. Akkasumallee immoo viidiyoo giziyaan gadhiisu hundi keessanuu laalaa isiniin jedha hordoftoota kiyya share illee godha. Yagguu isinitti tole viidiyoon yagguu isinitti tole isin gammachiise laayikii godhaa suni wallahi sun rakkoo miti jechuun viidiyoo yoo nama gammachiisallee taana waan natti tole tokko laayikii hin godhu
oo viidiyoon isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo gadhiisu keessa like godhaa share godhaa yaada keessan barreessaa baa isinin jedha wal jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'u. Egaa nuti nama kaaniin maaltu adda nu godhe wallahi osoo afaan biraatiin hojjedheen YouTube kana qaata guddisa garuu yeroo takka nama ajaa'iba. Akkuma saba kaanii haa taanu waan kaanuu ulaalaa oolla wanta akkana gize namni hojjetee gadhiisu ilaala isinin jedha. Egaa waan dhaggeeffataniif iddoo takka galatooma wal faadha isinin jedha. Viidiyoo dhiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deemina hangasitti hundi keessanuu horaa bulaa hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa. Inni kun kan jaalalaa kan milkii kan rizqii isiniif haa ta'u nu maraafuu haa ta'u kan gammachuu nuuf haa ta'u isinin jedha. Ayyaanallee akka bareedatti dabarsaa bashannana isinin jedha. Maatii keessan fira keessan obboleeyyan obboleettii ijoollee keessan wajjin hundi keessanuu jechuudha. Egaa ayyaana gaarii naaf qabaadha isinin jedha. Wanti ana hojjedhe kun hangammaa kana kuukisii irraa kennetti irra jalqabee kuukisiitti aansee akkuma argaa turtan dura argaa turtan san isinin jedha. Isin gammachiise like godha share illee godha. Akkasumallee yaada keessan barreessaa qeeqallee qabaattan mirga keessanii barreessaa isinin jedha. Hordoftoota kiyya akkasinitti loomaa shakkii hin qabu. Kanaafuu hundi keessan bakka jirtanitti egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyaa naa ta'a isinin jedha. Isin jaaladha hunda keessanuu bye bye.